dagachiisee rakkoon jiru kun tarii namni kamuyyuu amantaa isaatti cokkonamu akkamitti saburiitii yaada akkamitti rakkoo siyaasaa rakkoo ikonoomii furuudhaaf yaalla jalqaba amantaa keenya bakka qabsiisuu qabnaa isa jedhu barattoonni hundi dhiiraa shamarran barnoota isaanii dhiisanii kaayyoo isa qabatanii dhufan dhiisanii jechuudha qabsoo amantaa keessa kan ture. Isa kana isinis tarii hawaasa dabalatee qaamoleen garaagaraa yeroo ta'iin beekamaan tokko kilaayimaaks isteejii irra ga'e wayii wanti dhaga'amaa ture ni jira. Sanaan dabalatee bara 2014 gara dhumaarra ijoolleen xumurarra hiriira ba'anii turan. Hiriira ba'an sanaanii gaafiin gaafatamaa ture ituu hiriiran bahin dura iyyuu jechuudha. Mirgi salaata waqtii shananii mooraa kana keessatti salaatuun dhufa hayyamamuudha jalqaba. Itti aansee salaata jummaa torbee barattootni kuni akkuma uummanni muslimaa godina kana godinaalee mana barumsaa kana jala jiran hunda uummanni muslimaa Itoophiyaa fi addunyaa salaata dirqama ta'e kana iddoo tokkotti walitti qabamee salaatu nutullee salaatu qabna mirgi kun nu kabajamuu qaba barnoota keenyaafis amantaa keenyaafis mootummaan qaamni bulchiinsaa hundi bakka kennuu qaba walqixxummaan amantaa beezikaali mana barumsaarraa ka'ee kabajamuu qaba isa jedhu tokkoof tokko gaafii kana qofaaf osoo dirgama barnootaa amantaa nama tokkoon tuqin isa kana qofaaf qabsaamaa ture. Tarii manni barumsaa ijoollee selektiif godhanii fidanii rakkoo keessanii sidiif mariisifnaa akkana godhamaara maal gaafennu walumaa galatti wanti nu godhaa tufe hundi isaayyuu gurri kennamuufii hin dandeenye jechuudha. Sana booda ijoolleen dhimmi kun gaafatti jabaatee hacuuccaan ukkaamsaan kun itti cimee jedhu xumurarra gaafa hiriira ba'an qaama majlisaa qaamni nageenyaa bulchooti godinaa dabalatee siluma gaafa rakkoon naqee fuutee iddoo isteejii olaanaa dhaga'e qofaa jechuudha kan dhufamu. Gaafa sana ni dhufanii wanti jarinuu godhan wanti qabatamatti kana jennu jiru rakkoo isa kaleessa dheengadda ture osoo furmaata qabatamaa ifaatti kana jedhamu tokko irra nuun gahin jechuudha. Isa sana dabarsanii hiriira bahuun keenya sun barattoota keenya keessaa barattoota 3 nu jalaa ariisise. Kunis manni barumsaa barataa fedhii barnootaa qofaaf dhufee siyaasaa fi dhimmoota biraa irratti hidhatee jechuudha. Jalqaba kana yoo jedhu mana barumsaa qofa tokko irratti godhe osoo hin taane qaamni jiru hundi fedhii barataa mirga isaa amantaa isaa kabachiisee barnoota isaa akka amantuuf baratuuf hayyamamaa waan hin taaneef barataan keenya nu jalaa ari'amee jechuudha. Isa sana barattoonni qofaa isaanii ijoolleen daa'imni wal gurmeessanii hanga sadarkaa naannoo Oromiyaatti hanga darbeellee hanga federaalaatti ofii isaanii qofaa of danda'anii ijoollee bakka buusanii deemsisanii falmisiisaa turanii falmii yeroo dheeraa booda barattoonni sun waggaa tokkoof eega barnoota isaanii irraa duubatti hafaniiti nuu deebi'e. Rakkoon sun achi qofatti nafu. Eegana as keessatti illee akka salaatu nuun hayyamne gabbaanii hawaasa wajjiniin akka salaata dirqamaa isa ibin isa guyyaatti shaniitii miti torbee keessa guyyaa tokkollee nu hayyamuudhaaf hayyamamaa fi qophaa'aa hin turre. Sana booda ituu ta'uu yeroo booda sadarkaa masjiida ijaarrachuu irra geenye masjiida kana ijaarrachuudhaaf jechuudha. Jalqaba ijoolleen aduu keessatti amfii sana irratti simintoo irratti dhakaa irratti salaata jummaa otoo asiin dursifamanuu osoo asiin gidirfamanii mooraa keessatti salaatuun hin danda'amu. Salaataaf hin dhufne barachuudhaaf dhuftanii manni kuni mana barnootaati malee mana amantaa miti yoo jedhamu amantaa keessan gaggeeffataa barachuun hin danda'amu waan jedheef barattoonni immoo lakkii boriillee siyaasni biyya kanaa nu ilaallata ikonoomikaali biyyi kun duubatti hafuun iseellee nu ilaallata amantaadhaan illee walqixxummaan sabummaa kan amantaa jirullee numatu kabachiisa waan ta'eef isa kana immoo har'a sadarkaa barataatti ofii keenyaati gochaan agarsiisaa achi gahuu qabna miira jedhuun barnoota isaanii irraallee of kennanii jechuudha. Dhakaa irratti salaata taraawiha amma bara darbe jechuudha ramadaana dheengadda darbe duraan dukkana guyyaa jiru rooba keessa qorra keessa dhaabattee ijoolleen salaataa turte. Achi qabsoo kana hunda booda sadatti masjiida ijaarrachuudha gahamee jechuudha. Masjiida kana ijaarrachuudhaaf qabsoo godhe nuyi rabbitu beekaa isa kana tarii isinis qaamoleen bakka jirtanii nu dhiphataa turte sadarkaa hidhaatti illee ta'u maallaqaan nu deeggaraa turtan hunda keessanii iyyuu rabbiin jataa keessana kaffalu jira hin beektu eegaa achi keenya jenne immoo jechuudha. Rakkoon kun wal xaxaadha. Warri godina kanaa gaafa dhufan godinni keenya godina nageenyaan beekamtu godina tasgabbooftuu waardiyyaa nageenyaa kanuma qofa kan nutti lallabamu guyyaa hundayyuu yeroo dhufan. Garuu waardiyyaa nageenyaa ta'uu jira eegaa suusne boqannee walqixxummaan amantaa mooraa kana keessatti nuu kabajamee illee wanta guddaa miti barnoota keenya barachuu hin dandeenye. Barataan keenya ajandaa siyaasaa irraatii darbee barnoota isaa irra gad taa'ee qayyabatee ijoolleen aadaa dubbisuu horattee ijoolleen
ija Oromiyaatti jedhamtu kun biyya bakka buuti jedhamtullee akka qophaa'aniif wanti irratti nu hojjetu tokkollee hin jiru. Barra darbee 2016 PDF'n tokko maqaa ergamaa keenya sallallahu alaihi wasallam isaaniin hangafee amantaa hunda kan amantaa keenya kan ilaalatu hunda kan xiqqeessu itti yaadamee ta'ee jedhamee qopheeffamee qindeeffamee firamee barataa gidduutti rachaadha. Inni sun sa'aatii kamirra sa'aatii barataan qormaataaf qophaa'u qormaata faayinaalaa jala gahee moodelaa jiru barataan kan dorgomu akkuma beektanu as qofa miti bultiin addaa 7-8 jira naannolee biroo keessa sana faana dorgomna. Examina sana faana dorgomu. Sa'aatii sanatti ta'ee jedhamee barataan muslimaa kun achiin ga'in garuu siyaasa biyya kanaa keessatti muslimni qooda fudhatin. Dinagdee biyya kanaa ceesisuu keessatti muslimni qooda fudhatin. Amantaa isaa hacuuccaa jara jaarraadhaaf ture kana borullee bakka bu'ee hin kabachiifatinii qaama jedhu itti yaadamee qindeeffamee yeroo ijoolleen itti silaa qormaataaf qophaa'anii gita isaanii iddoo biraa jiran faana dorgomuudhaaf dandeettii isaanii agarsiifatanitti fidamee saayikooloojikaalii ijoollee irratti gadhiifame inni kun. Gaafa sana rispoondiin qaamolee bulchiinsaa godinarraa fi karaa majlisaa jiran maal ture? Warri qaama nageenyaa gaafa dhufanii akkuma nama isinitti mul'isee godina waardiyyaa nageenyaati godina tasgabbooftuudha waan hundaan beekamtu fakkeenya kana qofatu nutti kaafama. Gaafa dhufan rakkoo keenya sanaaf maaltu nun jedhamaa ture? Barattoonni tarii hin tasgabbooftan yoo ta'e rakkoo kaaftu yoo ta'e nuyi birgeedii meeqa qabnaa isin miti shanee meeqallee kan jilbeeffachiifne qabnaa kanaaf gama sanaan sodaa qabnu akkas jedhanii barataatti dhaadatu. Barataan itti dhaadatamu kun barataa muslimaa kan amantaa isaa tuqame kan mirgi isaa sarbame kan walqixxummaan isaa kabajamee fi hin jirre achi as deebi'ame qaamni nurratti alaa qindeessee dhufu sana warri nageenyaa fi bulchiinsa bakka bu'anii jiran rispoondii jedhanii nuuf laatan isa kana. Nuyi ituu umurii daa'imummaa fi dargaggummaa irra jiru. Ituu beekumsaa fi hawaasummaa muuxannoo tokkollee kan hin qabaatin